Seenaa addunyaa kanaa keessatti namoonni biyyoota garaagaraa keessatti sochii warraaqsa uummataa yookiin people revolution jajjaba gaggeessuudhaan biyya isaanii gabrummaa jalaa baasan danuutu ture. Sagantaa keenya irraa keessatti seenaa Neelsan Maandeellaa fi seenaa gooticha Oromoo Jawaar Mohammad wal faana qabne ilaalla. Sagantaa keenya jalqabuudhaan dura immoo yeroodhaa gara yerootti wantoota barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an argachuudhaaf chaanaala YouTube keenyaatiif haaraa yoo taatan subscribe, share fi like godhuudhaan nu faana bu'a. Asuma ardii Afrikaa keessaa fudhannee yoo ilaalle immoo warra akka Neelsan Maandeellaa kaasuun ni danda'ama. Ilaalcha sanyummaa adii fi gurraachaa yookiin apartheid caccabsee burkuteessuu keessatti Maandeellaan nama ga'ee leencaa taphateedha. Milkaa'ee fi guyyaa tokko saba isaa bilisummaa goonfachiiseera. Fooliin walqixxummaa fi bilisummaa gaafa sana Afrikaa kibbaa keessatti dhukaate hanga har'aatti ruhii godhattee jiraatte. Ummatichis bilisummaa goonfatee garee mataa isaa murteeffatee jiraachaa ture, ammas jiraachaa jira. Neelsan Maandeellaan waggoota 27fis nama hidhaa lafa jalaa dhandhamaa turedha. Sana bira darbes Maandeellaan nama badhaasa beekamaa addunyaa Nobel Peace Prize Award fudhachuu danda'eedha. Namni siyaasaa fi falmaan mirga gurraachotaa kun bara jireenya isaa kana keessatti nama katabbii katabuu danda'eedha. Kitaaba isaa The Long Walk to Freedom yookiin adeemsa dheeraa gara bilisummaatti geessu jedhamuun beekama. Seenaa addunyaa fi Afrikaanotaa biratti siidaa yoomuu hin jigne dhaabee nama darbeedha. Labatni dhufaa darbaan kitaaba isaa seenaa gurraachotaa fi adeemsa argannoo bilisummaa isaanii achirraa dubbisee dhandhamaa seenaa isaa kudhaammata. Namni siyaasaa Oromoo Jawaar Mohammad seenaa warqeedhaa hojjetame kan yoomuu baduu fi jiguu hin dandeenye laphee Oromoota maraa keessaa qaba. Akkuma inni jedhe Oromoo biratti Jawaar Mohammad oduudhaan osoo hin taane gochaan beekama. Anis Neelsan Maandeellaa seenaa isaa kitaabotaa fi miidiyaalee irraa caqasee bare. Maandeellaa Oromoo Jawaar Mohammad kan ammoo osoo inni lubbuudhaan jiru arge. Namni kun warraaqsa uummata Oromoo bara 2016 as hanga ammaa keessatti nama gahee leencaa taphateedha. Sirna hundeen isaa akka ejersaa lafa qabate murna TPLF fonqolchanii qe'ee isaanii Maqaleetti galchuu keessatti taphataan sarara fuulduraa Jawaar Mohammad. Dhiyeenya kana immoo katabbii tokkoon as ba'uu isaa dhageenye. Firri danuun gammade, Ormi dallanee gadoode, silaafuu wanti hin oolle waan hin oolle. Gurbaan diimaan kitaaba isaa hin gaabbu jedhu biyyoota Awurooppaa garaagaraa fi ardiilee Ameerikaa keessatti eebbisiisuu irratti argama. Sagantaa seenaa Neelsan Maandeellaa fi gooticha Oromoo Jawaar Mohammad irratti xiyyeeffadhe yaadee barbaadee funaanadhe buusee kurfeesse cokee hangulaalee gabaabsee isiniif dhiyeesse asuma irratti isinirraa gabaabsa. Marratti hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti chaanaala YouTube keenyaatiif haaraa yoo taatan subscribe, share fi like godhuudhaan nu jajjabeessa.